Eddanni waaqa ta'e waaqa kan biraatti amanuun maaliif barbaachisere? Geechoo. Itti bilbilanii kute. Eessa deeme yaa jarii? Amdi. Maal gaafatte ture sister gaafadhu. Tole hawwi gaafina ni gaafadhe wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhee jedha. Qaama lama ibsa. Waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu kun qaama lama ibsa. Edda Yesuus Kiristoos waaqa jedhamee itti amanamee jechi inni waaqatti amanaa anattis amanaa jedhu kuni akkamittiin caafamuu danda'a yookiis immoo maal ibsaa? Yesuus Kiristoosin alatti waaqa kan biraatu jira moo maal ibsa jechuu barbaadeen gaafin qosa kanadha. Ishee waaqayyo isaa eebbisu. Sababa Yesuusii anattis amanaa abbaattis amanaa jedhee sababni Yesuus dubbateef Yesuus gaafa biyya lafaa kanarratti foon uffatee karaa Maariyaam dhalate sana yeroo sanatti maal jedhuuni namni kuni haadha isaa Maariyaam abbaasaa Yoosef irraatii dhalatee isa muka sooftuu sana miti jedhanii amanuu hin dandeenye ture jechuudha warri Yerusaalem yeroo gooftaa Yesuus dhalatee biyya lafaa kanarra turetti jechuudha. Yesuus garuu kan inni foon uffatee biyya lafaa kanarratti dhufee fi sababa cubbuu keenyaaf sababa Addaamii fi Hawwaan cubbuu hojjetanii jannata keessaa ari'amaniif nama waaqa walitti araarsuuf Waaqayyo ta'ii isaatiin Maariyaam keessatti uumamee hafuura qulqulluutiin uumamee dhalate malee nama akka keenya wal qunnamtii saalaatiin dhalate miti. Isa kana immoo amanuu hin dandeenye. Qoyka achuma naa dhaabatta maaliif xumuraa deemna waan ta'eef Yesuus Kiristoos akka nama foon irraan dhalanne nan beeka. Eebbifame. Inni kun anaaf ifaadha garuu Yesuus Kiristoos waaqa moo isaan alatti waaqa kan biraatu jira moo jechi waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu kun maal ibsa? Yesuus waaqa moo waaqa miti jetta atiis hin jedhe gaafin gosa kana. Okay, kanaafuu siif anis immoo si ibsuufidha hammanaa galee Habibti. Innaa Yesuus sababa inni akkas jedhee fi sababa jarri sun amanuu hin dandeenyeef sababa sabni suni akka namaatti Yesuusin waan fudhataniif isa abbaa jedhu sana duwwaa fudhatu malee Yesuusin fudhachuu hin dandeenye. Yesuus keessa immoo waaqummaanis akka jiru hin dubbata. Yoo macaafa qulqulluu dubbistee ta'eetillee jechuudha itti fuftee. Si galee kanaafi Yesuus abbaattis amanaa anattis amanaa an ergamee dhufe abbaa biraati sababa cubbuu biyya lafaaf. Kanaaf anattis amanaa abbaattis amanaa sabni sun waan fudhachuu dideef amansiisuuf saba sanatti akka kanaatti dubbate malee Yesuus keessa waaqummaanis ni jira foon uffachummaa isaa keessa waaqummaanis akka jiru sababni isaa manatti ol galuuf ati jalqaba qulfii bantee barrii banta mitiire erga barrii bantee booda gara manaatti ol galta mitiire Yesuusis akka kanaati Habibti kana siin jechuu godhe yoo si galate. Biyyee kiyyaa Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf soogiddi qimamii itti fakkeeffamu qimamii soogiddatti fakkeeffamu. Soogiddi gahee mataasaa qaba qimamiin gahee mataasaa qaba kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos waa itti fakkeeffamu otoo hin taane waaqa adda ta'e waaqa of danda'e ta'uu qaba. Waaqummaa isaa sana of danda'ummaa isaa sana sirnaan naa ibsuu qabda si galee. Okay, of danda'ummaa isaa. Uf danda'ummaa isaa sana immoo abbaattis amanaa anattis amanaa kan jedhe foon waan inni uffatee dhufeef akkuma ati soogiddaaf ashaboo adda baafte akka qimamii fi soogidda adda baafte sana obboleessa calluma jedhe suuburiyaatti maal taate ani sifaan odeessaan jedhu. Gaafii namni si gaafate foon jechaan olin ramadaanaa ati afaan keessan qabadhaan sifaan odeessaan jiru ani immoo mucayyoo afaan odeessaa jira waan ta'eef ati afaan kee qabadha. Shambaan harka seentaa oofeeti. Ara Yesus gooftaan si harkan seenu. Inna kanaadha obboleetti sababa kanaatti Yesuus akkas jedhee dubbate malee waaqummaa Yesuus shakkisiisaa ta'etu miti. Ati Yesuus maalidha jettaree hawwii kiyya? Waaqadha inni. Ishi waaqadha jedhe waaqatti amanaa jechi jedhu sun immoo maal ibsaree waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu sun qaama lama ibsa. Eddanni waaqa ta'e waaqa kan biraatti amanuun maaliif barbaachisere? Ana miti si miti kan dubbate. Ana miti si miti kan dubbate jecha sana kan caafe ana yookiin si miti. Jechi sun jecha Yesuus Kiristoos caafe yookiin dubbate waan ta'eef waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu suni
Fakkeenyaaf anaaf si ibsa nama lama ibsa waaqatti amanaa inni foon uffate sitti meeqa kanaafu habiibtiyyuu disii gala yoo ta'e waaqattis amanaa anattis amanaa sababni inni jedhee sababa inni foon uffatee biyya lafaa irratti ergamee dhufee fi isaan abbummaasaa yookiin waaqummaasaa hin amanne isaan akka inni waan namarraatiin dhalate tokkotti isa mana sagadaa keessaatti harka isaa qabanii gadi isa darbatanii ture Yerusaalem keessa ture Yesuus jechuudha. Kanatti Yesuus immoo isaan sana hubachiisuuf akka kanatti barsiise. Sababiinsa waaqummaa isa keessa jiru fudhachuu hin dandeenye isaan sii galee akkuma ammaatii akkamittiin bifa lamaan ifamaa jira jette kana jechuudha. Dhugumaati wangeelatti amanta taanaan dhoksaan isaa sii gale taanaan kun inuma siif gale waan salphaadha. Inni Yesuus akka kanaatti barsiise malee inni waaqadhasi akka namaattis biyya lafaarraa cubbuu keenya furuuf foon namummaa uffatee biyya lafaarratti gadi bu'e. Garuu isa keessa kan jiru waaqatu jira isuma keessa isuma karuma saatiin gara waaqayyootti ol lixxati malee ganaa abbaan gara biraadhaa Yesuus ilmadhaa Yesuus maaliidha ni jedhu inni hiika biraa kan qabudha malee akka ati hubattee miti jechuudha. Siigaloote akkasitti siigala siingaloote immoo silayyuu siingale waan ta'e waan gochuu danda'uun qabu amma naa gale immoo si hubachiisu yaaleera. Ishi yaalii kee ulfaadhu garuu asirratti hawwii kiyyaa fakkeenyaaf warri musliimaa Yesuus Kiristoosii ergamaadha malee inni mataasaa rabbii miti yookiin immoo waaqa miti jedhan garuu ergamaadha ergama keessaa immoo isa qulqulluudha nu illee jibbinu ni jaallannaa jedhan kanarratti erga Yesuus Kiristoos foon uffatee abbaa biraa ergamee dhufe ta'e erga Yesuus Kiristoosiin alatti waaqni kan biraa hin jira ta'e Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti jenneetu fudhanna yookiis immoo waaqa miti jenneetu itti hamanna. Sii galee inni kun immoo kan inni akka namaatti mul'ate sababa cubbuu keef habiibti sababa biyya lafaa sababa biyya labaafaa fi waaqa walitti araarsuuf jecha malee inni waaqa. Ishi maal waaqatti amanaa jedha reemmoo isumatu jecha lama dubbate innaas jecha kanatti amanuu hin dandeenye kaa kunoo akkuma amma namoonni hin amanne kunoo namoota baay'eetu muggutaa jira mitiire. Amma isaan waaqummaa Yesuus namni fudhachaa jira ammas keessatti amma gaaffii gaafatamaa jiru keessatti walitti bu'umsa amma jiru kana keessatti nageessa mitiireeti. Amanuu hin dandeenye gaafa Yesuus ergamee waaqa biraatti ergamee foon uffatee dhufe araara ta'ee inni biyya lafaa irratti foon uffatee afurri qulqulluu toosa keessa afurri waaqummaa toosa keessa jiru gaafa inni biyya lafaa kana irratti dhufe ati namarraa kan dhalatteedha jedhanii isa amanuu hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf inni immoo maal jedhee isaan waaqa duwwaa abbaa duwwaatti amanu waan ta'eef abbaatti amanaa anattis amanaa jedhe. Maaliif anas amanaa abbaatu isa keessa jira waan ta'eef anattis amanaa jedhe. Isa kana dhiyoo sii galee habiibti. Kitaaba irraa dubbisuu jirtus walumaan nutti himi gaba. Please. Jawaadhaan waaqayyo sinaa eebbisu maaliin jedhanii garuu sinii fudhachuu hin dandeessanii amma naagaleen sinitti beera. Ani ergama koo beera eebbifama. Rabbi si agargaaru sabboontu. Akkaan hir'inuu akkanatti bar waliin biciyyoon ayata kan ati maaliif hojii haasawaa taasisuu wajjin haasawuu qottol deebi wallahi suma qabu ta'a guyyaa takka inshaallah. Diboora gaafii gaafachaa ture kun ifa sii ta'e? Fanaa ta'eedha. Ashitti fufi. Eshi kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoosii kan ergame eenyutu akka erge sii galeeraasi? Eenyutu erge? Waaqayyo abbaatu erge. Waaqayyo abbaa. Yesuus Kiristoos maalidha ittaati? Yesuus Kiristoos waaqa qulqulluu fi nama qulqulluu kammoo waaqa qulqulluu nama guutuu fi waaqa guutuudha. Nama ta'uunsaa foon namni uffatee dhalachuu isaati. Waaqa ta'uunsaa immoo waaqayyo abbaan karaa ergamaa ta'ee Maariyaamitti dubbatee garaa Maariyaam keessa buufatee buluunsaa waaqa isa taasisa jechuudha. Eenyutu isa erge? Eenyu biraa ergamee dhufe foon uffatee? Waaqayyo abbaa biraa ergamee dhufe. Eeshi Yesuusiin alatti waaqayyo abbaan hin jira jechuudha. Akkamitti inni immoo eenyudha gaanatti miga? Yesuus waaqa itteertaa ergamee kan dhufe immoo waaqayyo abbaa biraayyuu jette asitti waaqa lamatu jira jechaa jirta. Waaqa lama
siin ibsa. Waaqni tokko abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo jedhamanii kan waamamudha. Eessa keessatti? Eessa keessatti? Seera uumamaa keessatti sin argattu. Koottaa akka bifa keenyatti nama humna gaafa jiru. No. Sadan waaqayyummaa waaqayyoo tokko haja'u qofa nuuf fidi. Waan afaaniin dubbatte hundaaf ragaa fidi galatoomne. Ila ishi Maatiyoosii boqonnama 28 irra yoo dhaqaa laala. Maqaa abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluutiin cuubaa barattoota koo godhaadha. Barattoota koo godhaa jee malee sadan waaqayyoo tokko haja'u jullaa. Sadan sost አንዶናቸው ባነንሰን ሰደን ቶኮ ወኒ ጀው እንጅሩ አዶኮ ፊድ ሜረላሊ Akkaatti kallattiidhaan yoo ibsuu baateyyuu lafa sanitti kallattiidhaan Yesuus kana dubbata. Maqaa abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluutiin cuubaa barattoota koo godhaa jechuun kunuu tokkicha akka ta'e. Garuu karaa sadiin akka mul'atu waaqni tokkichi kun. dhiifamanaaf godobboleetti koo afaan oromooti. Eshi Afaan oromooti waan ta'eef sadan waaqayyoo tokko kan jedhu hin jiru obboleettiti. kallattiidhaan hin jiru be. Kallattiidhaan sadan tokkummaa kan jedhu hin jiru. Garuu macaafni qulqulluun akka dubbatutti immoo akkasitti ibsa jechuudha. Kallattiidhaan sadan tokkummaa waaqayyoo kan jedhu macaafarra ni jira. Kallattiidhaan sadanuu tokko kan jedhu Jira. seera uumamaa keessattis gaafa koottaa akka bifa keenyatti nama humnee waaqayyo abbaa, Ibsan waaqayyo ilmaa, Diboorateen hafuura qulqulluu kan ibsudha. Diboorateen erga- ibsa osoo hin taane qaalba qaalii jechi barreeffamee sadan tokkummaa waaqayyoodhaa jedhu jira. Akkasitti ani dubbachaa jira akkasitti kan caafameeru hin jiru. Galatoomee. Inni immoo macaafa qulqulluu keessatti caafameen ibsa. Gaafa waaqa bira geenyedhanii ijaaranis nu keessaa akka isa tokko ta'e jedhe waaqayyo. Achitti maal ibsaa? Sadan tokko ta'uu isaanii. Koottaa akka bifa keenyatti nama humnas gaafa jedhu waaqayyo abbaan sadii tokko ta'uu isaa ibsa. Namni hin jiru gaafa nama uumu. Asirratti wanta akkasii hubachiisuu barbaada lafeetiyya. Dhiifama yoo naaf goote fadha keetii. Koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaatii keenyaattis nama hin humnaa inni jedhe sun eenyu akka ta'e hubatteetta? Eeyyee Eenyudha inni? waaqayyo abbaadha. Isa keessa immoo waaqayyo ilmaa hafuura qulqulluun irra jira. Koottaa kan jedhu baay'ina kana kan mul'isu sadan kan tokko isaan immoo. Takka naa obsi haadha koo eebbifami. Waaqayyo abbaatu yaamee jettee. Ilmaa fi hafuurri qulqulluun eessa turan? Isuma keessa turan. Oo amma naa galee. Mee haa osoo hin ta'in mee baha osoo hin ta'in koottaa jee yaameemi? Okay. Nu yaasaa nu oofamee waan kana goonaa hin jenneen koottaa jee yaameemi? Gaariidha. Jechi koottaa jedhamu kun waan si keessa jiruun koottaa jettamoo waan siin ala jiruun koottaa jetta? Lafa sanitti kallattiidhaan waaqayyo karaa sadiin akka mul'atu ibsuudhaaf malee waamuudhaaf miti. Eessallee akka waamu hin jiru. Hin jiran yookaas wanti nama sootee namnis hin jiru wanti waamamu. Waaqaaf lafa uumamu hin jiru. Sani malaakonni illee hima jiranii. Malaakota hin jedhu. Maal jette? Malaakota hin jedhu achitti kan dubbatu. Akkas hin jenne bara. Okay, ilmaa fi hafuura yaamu jira kan jedhu ni jira laata? Kallattiidhaan akka hubannetti akka amantaa keenyatti isa ibsa. Isinii fudhattaniis fudhachuu baattanis. San jenne ibsuu miti dhiifama naaf godhi. Kan jedhu jira inji ilmaa fi hafuura qulqulluudha waamee kan jedhu jira. Gaafa boqonnaa 11 keessatti illee dubbata jechuudha seera uumamaa keessatti. Keessaa akka isa tokko ta'an gaafa jedhu waaqayyo qaama sadi qabaachuu isaa kamuu karaa sadiin mul'achuu isaa ibsa. Dhiifama naaf godhi obboleettii koo. Ani waan sin jedhe ilmaa fi hafuura qulqulluu waame kan jedhu jira jeensi gaafadhe.
ilma jedhee abbaa jedhee hafuura qulqulluu jedhee kan ibsu kallattiidhaan hin jiru jedhee Raabiyaan durallee ammallee. Nama hin uumna jedhe. Nama eenyutu uume? Waaqayyoodha. Waaqayyo kam? Waaqa tokkicha karaa sadiin kan mul'ate malee waaqa tokkicha.